Ruutaan hanga kana gaa'ela ishii yookiinis immoo mana ishii hin barbaaddi erga ta'ee Abiraamiin gaa'ela koo jisi jettee waraqaa baattee bira deemuu hin qabdu turte jechuudha. Nutis gaa'ela kee hin diigini qoyii amma deessutti tasgabbaa'i jechaani akka turre hin beektu jechuudha. haa ta'us immoo malee gaafa Abirahaam osoo gaa'ela keessa jiru osoo waraqaa ishee hin tarsaasin dubartii biraa bira deeme himachuu fi iyyatachuu hin dandeessi turte. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan isin jecha subscribe like comment gochuun akka isin jabeessitan isin jedha. Egaa Ruutaan jechuudha Kaaleb wajjinidhaan dhufteetu jirti. Innis immoo wantoonni ana irratti ta'ee fi akkasuma wanti isaan irratti godhanii hangana waan hin jedhamnedha yookiinis immoo wanta yeroo kana yookiin yeroo dhiyoo kana keessa dhufe miti kan ture kan bubbuleedha. Erga sin jaaladha waliin jedhanii ji'a tokkoyyuu wanta guute miti. Ji'a tokko waan hin guunne keessatti akkamittidhaan namni gara kanaatti deemuu danda'edha kan ishiin jettu jechuudha. Egaa Kaalebis immoo yeroo darbanii achitti argamnee turre garuu immoo akka nuti hin seenneedhaa fi balbalatu nutti cufame. Ati garuu adda isaan bittimsitee yoo jedhuun jabeessitu jira jechuudha. Kinoo isaa kanadha jechuudha. Inni mana namaa fi jireenya namaa diiguu jechuudha. Egaa ilmi dhiiraa tokko jechuudha yeroo baay'ee jechuudha sosobbii yookiin immoo haasaa yaada qalbiidhaan mariidha kan inni barbaadu jechuudha. Ifannaa hin barbaadu. haa ta'uyyuu malee nama gidduutti yookiin immoo kaameraa dhaabanii maaliif kana goote maaliif sana goote irrayyuu jechuudha. Icciitii osoo nama tokkotti hin himin kophaatti gaafa isa gaafatan jechuudha kan barbaadu. Jireenyi isaanii immoo jechuudha jireenya miidiyaarraa wanti hundumtiyyuu alarra ta'e jechuudha. Har'a garuu kunuudhaa kanarra dhanga'ee irra wanti hundumtuu dhumate immoo gaaffii kana gaafachuun iyyuu hanga kanayyuu deebii argata jedhee hin yaadu ani gaa'ii. Ishiin immoo kan dura turedha maleedha. Ani osoo hin dayiidhaan duraadha yeroo anis garaatti baadhus haala sanadhaan ture. Garuu immoo kuni wanta dhiyoo kana keessaa miti kan bubbuledha jette jechuudha gaa'ii. Dhugaadha yeroo darbee hiriyaa koo kaleessaa har'ammoo jaalallee koo burummoo abbaa manaa kiyya jettee Ermeelaan illee dubbattee turte jechuudha. Kan duraati viidiyoon hin jijjira wanta tatta'eef jechuudha. Egaa gidduu kana keessatti Abeel hin dhufee Abeelee gaafa dhufee jedhu nagaa isaan gaafate amala godhattee ta'ennaan silaa dura soowennaan qoyyee hanga kana muluu maal si gooteeti Ruutaan hanga kana irratti hojjechuu dandeessee harkaa nyaattee harkaa dhugdee gaafa Kaaleb jedhuuni ani shifaanan ture shifaana ta'een ture waan hundumaanuu jennaani osoo nafaana maal taate ani waan ba'aniifatti waan baay'ee waliin dabarsineerra. Garuu immoo akkamittidhaan dubartiidhaan fiddee osoo garaatti baadhu fiddee dhufte. Innaan si wajjiniinaan ture maalidha innaan yeroo ati garaatti baattu ani si faanan ture. Ani namoota baay'ee faana sababa keetidhaan walitti bu'eera. Ani obboloota isaa faanas walitti loleera. Isa faanatti iyyuu walitti bu'eera. Amtuu gaafa si biran turre ani si biran ture iyyuu si faanan ta'e iyyuu jennaani sobaadha. Omaan afaana waan turte tokkollee hin qabdu. Isa immoo si faanan ture yeroo garaatti baattu jette sanas immoo yoo ta'eera ta'ee innaa sanas immoo ji'a tokko ji'a lamadha hin fakkeessitu turtanii. Har'a akkasinirraa hin beekamnee fi har'a akka waqqafamne akka namni isin hin jibbine jettaniiti atis ta'ee busiyyeenis kan nafaana turtan maleessaayi naaf yaaddanii yookiin immoo jireenya koo bareechuudhaaf hin turre jireenya koo kan bittimseessiidha. Naan Abiraamidhaan fayyaddi fakkaatte garuu Abiraamidhaan hin miteenee hin kuffistee gaafa Kaabel jedhu immoo Abirahaam waan kufe sitti fakkaata. Abiraam hin kufne naan kana caala kufaatiin maaltu jira mana isaatii fi gaa'ela isaa diiddee mucaan abbaa malee akka inni guddatu taasisteetu jirta gaafa Ruutaan jettuuni. Akkas taanaan immoo gaa'elli kee harka kiyya keessa jiraayyuu harka Abeel keessa jiraayyuu jennaani harka kee keessa guutumaan guututti jira hin jenne garuu immoo atis harka keessaa qabda kanii. Egaa Ruutaan jetteen jechuudha eeyyee harka keessaa qaba. Gaa'ela kee keessa gaafa namni gale tokkos immoo gaafa jaalala qabdu ati keessa namni gales
nama gale sana nama jaalala keessa dhufee gale sana akkamittiin akka baastu dubartiin hubattudha ogeettidha jedhamtee akkuma beekamtu situ of keessaa baasaa hanga kanas deemuun sin barbaachisu ture jiru ta'a. Maaliif jennaani gaafa ati baatee shaanxaan si harkatti qabee akkasumallee biniin illee si galchee galuudhaaf jedhu abbaa gaasheedha waadaa galte sana deebitee osoo galtees bakka gaa'ela kooti meerru al tokko nan ilaala roobeel ganna lakkisee otoo itteeni hanga kanaatti hin deemamu jechuudha. Innis immoo kan jedheeni dullaa baattanii natti yaatanii sana duras immoo dhufanii morma kiyya gaafa na qabanii ati manatti dhufanii gaafa akkasina godhanii ati argine jennaani inni dullaa ergasii jedheen jechuudha. Abeel jechuudha jireenya koo keessaa bahe jireenya kootiif hin barbaachiftu naan jettee jennaan ani yoon siin jedheyyuu maaliyyuu yoon siin ta'eyyuu akkamittiin kana hundumaa narratti raawwatta kana hundumaa akkamittiin narratti hojjatta dubartii biraa gidduu fiddee galtee yeroo naan akkasittidhaan qophaa kiyya ta'e innaan ani garaatti baadhu innaan ani maal ta'u kan ishiin jetteen jechuudha. Si duwwaatu garaatti baata haati keenya obboloonni keenya hundinuu garaatti baatanii kan kee adduma goote innaan kan koo haddadha. Maaliif jennaani inni kaanii maatii wajjiniin ta'a abbaa manaa wajjiniin ta'a wanta ta'eefi kan kiyya eeyyee addadha jechuudha. Inna dammoo dhiisistee maal gootee kallattiilee garaagaraadhaan mi'a dhiisistee kabaltee abbaa manaadhaafi kuni hin kennamu kuni hin barbaachisu gaafa hin jettuun balleessaan kiyyaa dhiyoo kanadha ergan dahee ka'ee ergan asitti dhufee kannaani kana raawwachuu barbaade gaafa isin kan hundumayyuu narratti raawwattanii ani cal jedheen taa'aayyuu jettee jechuudha. Egaa roottaa asirratti yoo inni balleesse yoo hiriyoonni isaa balleessan hiriyoonni abraa mana keessiif hin ta'anii gaa'ela keessiif hin ta'anii isuma balleesse sanaan isuma abbaa manaa kee ta'e sanadhaan balleessitee osoo hin taane haaloo irratti baatee osoo hin taane suura dabarsitee kennitee osoo hin taane amaladhaan gorsiteetuma yoollee humna keetii ol ta'e jaarsa biyyaa haadhaaf abbaasaa akkasumallee abbaa kee haadha keetti baastee jechuudha. Warra sammuudhaan achi siqa warra waa'een gaa'elaa sirritti quubsee galee fi waamtee gorsitee deebisuu qabda turte. Ati garuu karaa xiiqii sanni sirratti raawwate irratti raawwachuun qoynan deeffadha jettee Abrahaamidhaan amantee Abrahaam eessayyuu dhaqu jechuudhaan dhibbana namana jechuudhaan hojii keetti fufte jechuudha. Kun immoo har'a kunoo gatii si baasiseetoo jira jechuudha. Ani kanaafin jechuudha dubartiin deemtee sayyuun dhattu dubartiin qophaa shoomaaf hin gootu dhugaan siniin jedhee dubartiin dirqama jechuudha gaafa umuriin shi ga'e gaafa gaa'elatti dhageesse dhiirri dirqama shi barbaachisa. Dhiirri dirqama qophaa kan abbaa manaan irraa du'e kan abbaa manaa hiitte maaliif dhatte dhiira bira maaliif deemte dhiira bira dhiirri waan ishii barbaachisu miti jireenya ishii keessatti isa biraa dhiisaa. Jireenya mana dhiisaa sodaadhumallee bakka dubartiin gaafa jireenya ishii mana gatti ol deebitee balbala cufattu iyyuu tokko miti sadhugaan siniin jedhe tokko miti innaa kan hundumayyuu sitti himneerra lakkii gaa'elli kun hin jigin jenna gaafa gaa'ela ishee jissitee gaafa Abrahaam waraqatatti kennu imimmaan jechuudha akkatti ija keessa jechuudha dhidhiitee argitaniitoo jirtu warratti si faana jiran jabaadhu warri siin jedhan ibidda keessa si buusuuf deemanii jechuudha. Har'a kaalee biyyuu si faana jirra. Aizoo kan inni siin jedhu in soba namni nama faana hin ta'u. Dhugaan siin jedhe ati kun ii jettee na faana dhalte na faana hin taatu. Na faana hin taatu. Dhugaa gaafa nani waan tokko irra gahe gaafa nani lafa wayii gahe malee gaafa nani kososa baadheetti gale gaafa maal ta'e ati na dhalte iyyuu nan jaalattu. Kana dhibba na namanaa jechuudha akka kiyyatti. Innaa ammallee jechuudha. Dhufee jira argitan akka tana dabsiisaa jiru. Innaa isa kanadha. Isheenis immoo egaa maaliif hoteelatti maaliif biyyatti darbaa dubartii biraa baatee osoo nani jiru kan jettudha. Maalirraa fuutaa hiiktee ta'uu naan jechuu dandeessu. Shin jennaan jette gaayii duradha wantoonni jettee jechuudha. Har'a abbaa barbaadde osoo waamteetta ta'e kanaa booddee deebiin qabu. Dhugaan siniin jedhe deebii qaba yaadoon akka kiyyatti jechuudha. Maaliif bakka kufeera wantichi jechuudha. Mucaas adda baatanii guddisuun keessaa waan hin oolle kinoo kanarra gaheetoo jira. Amma immoo Abrahaam iyyuu dhaqee mucaayyuu ilaalaa hin jiru jechuudha.
bichaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko na gaddisiiste hanaanii jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha. Maaliif yeroo tokko wakabuu asirratti warri dhiirota faana warri namoota aaraa fiddanii biraankii minamina jettanii baay'isaati of eeggadha. Dhugaa isin jedhe baay'isaati of eeggadha. Keessattuu immoo warra waa'ee gaa'ilaa barsiisan warra barnoota gaa'ilaa barsiisanii sirriitti dhaggeeffadha. Lafa wakabaa hin oolina. Ana isin jedhe lafa wakabaa ani dubartii tokko yeroo darbe gaameet moo kaameet biratti jechuudha. Na tiktok irraan argee jechuudha. YouTube sana garuu seenin ilaala dirqama seenin ilaala sa'aatii tokko waan ta'eedha. Kan mucayyoon asooftee jedhameera jechuudha. Dubartiin sun ajaa'iba dhugaa rabbii akkatti isheen hordofamaa jirtu kukkutanii akkatti dabarsaatoo jiran jechuudha. Inna maalummaa dhiirri maal akka barbaadu gaa'ela keessatti maal dhabee dhiirri akkamittiin akka ba'u maal fedha dhiirri isa ishiin jette dhugaa dubbachuuf nan ajaa'ibsiifadhe jechuudha. Nan ajaa'ibsiifadhe dhugaa rabbiin sin hin jedha. Ani amma fakkeenyaaf jechuudha dhugaa waaqayyo karaa namaa naa dhufeera hiriyaan kiyyaa tureerasi jechuudha. Haa ta'u malee isa namni sun icciitii isaa namni sun nattaasee fi isa inni nattaasee tokko ta'ee jechuudha. Sanarraatiin kan ka'e anaasaan ture yeroon biyya arabaa jalqabumayyuu ture jechuudha. Biyya arabaatii galee garuu jechuudha. Maatii faana namoota gidduu keenya ture isaan dhufanii wal argine achi booddee nan galee innis hin gale. Guyyaa tokko wal beellamne magaalaatti. Ani garuu magaalaa keessa malaan godhe baadiyyaa jechuudha. Baadiyyaa fuudhee deemee laaftoo guddaa wajjin jala deemeen jechuudha. Tokko lama jedheen sossobee amalaan jireenya jiru akkamittiin nafaan adeemta dhuguma naaf taataa jedheeni haasofsiisee innis waan baay'ee bakka waan baay'ee umurii jireenya keenyaaf hin dheera kanumadha jireenya haarawwan kan biraa hin jiru jedheen. Na dammoo jechuudhaan jaarsan jaaladhe warri jaalattan jechuudha. Waxaxiin jaalatina jaarsa jaaladhaan jaarsan jaaladhe dhugaa rabbi jaarsa mina gabbaan jaarsa. Waggaa 50 yoo ta'e ko inni akka barbaadeedha. Of seete. Na dammoo jechuudha baay'ee tokko sin jaaladha. Ishee amisu. Subscribe like kidhaan asirranaan jira sin jechuu jaaladha. Egaa waaqessa bubbuusan malee taatu. Ani seenaa kiyyaa fi waan hin daddabarsaa tokko itti naasa. Namoonni tokko maal odeessiti minaa mana jechuudha hin jeessu. Garuu nan odeessa.